Binee dhufne irraa akkam jirtu fayyaa keessan nageenyi keessan badhaadhaa. Alaamanni waatiin maatiin warri bira jirtanis warri bira bakka jirtanis hundumayyuu nagaadha. Hamma kaa jechuudha. Aanaan haadha eebbaa kana miileen hangashitan taanan zeegnatii koon jijjiira. Nan jijjiira zeegnatii koo sinirra. Nan jijjiira. Miileena nagashaa. Oye, inda dabde miileena nagashuu baannani zeegnatii koo nan jijjiira. Suma dhugaa zeegnatii koo nan jijjiira. Miileena nagashaa. Anaan namoota baay'een na barbaada bar namni baay'een nagaafatu gaafii naa dhiyeessu. Lammii kee jijjiirii naan jedhu garuu lammii koo eessatti jijjiiru? Lammii koo eessatti jijjiiru lammii koo? Nan jijjiira latti naa barreessaa jalatti lammii koo biyya eessatti jijjiirama fakkeenyaaf Israa'elitti jijjiiru moo Jarmanitti jijjiiru moo Ingilizitti jijjiiru moo Kanaadaatti jijjiiru moo Ameerikaatti jijjiiru moo biyya Arabaatti jijjiiru moo lammii koo kana hundumtuu lammii keenya ta'ii jedhee na kadhataa jira. Na kunuunsaa maal taatanii miileena nagashaa. Kanaafuu miileena nagashaa. Miileena nagashuu baannaan biyyoota sinnaa filatanitti irratti lammii koo nan jijjiira. Abadan nan jijjiira. Ante maaliif na kunuunsuu diddan kaa? Maaliif jechuudha? Maal jechuudha? Nan kunuunsitanii? Maali isin garuu? Miileena nagashaa. Dhaqaatii TikTok koo follow isaa miileena nagashaa. Tokko jira. YouTube koo miileena nagashaa. Lama jira. Hande? Eebbu miileena nagashuu baannaan aniif eebbuun injijjiirraa. Warra nu itti jijjiirru immoo miileena nagashuu nu kunuunsuu. Nu kunuunsu itti kun eebbuun. Kanaafuu eebbuun injijjiirra naan jette itti kun eebbuun itti olii galteetti. Kanaafuu aniif eebbuun injijjiirra. Aniif eebbuun hojii jijjiirree nurraa bareeda. Nurraa bareeda. Maaliif hin fiignee hojjenna yoo jenne inni qoosaadha daqiiqaa amma kanaa sanitti qooseera. Yaa seenaa jinjimoo jirtu. Dhugaa rabbii eebbu kootu dhukkubsatee jidduutti ush jedhe malee jechuudha. Baay'een itti aari mucaasanitti. Suma dhugaa kun baay'een itti aari. Lammii waaqa jijjiirradha isa jedhan kana jechuudha. Waaqayyo barbaadee Oromoo keessatti na uume. Waaqayyo barbaadeet Itoophiyaa keessatti na uume. Suma dhugaa kooti. Kanaaf jechuudha. Lammii koon jijjiirradha isin makiina naa bituu baattan isin kunuunsuu baattan isin qabuu baattan. Meeqa jiru dinqaa wanni meeqa jiru waan hedduu hojjetanii an jiran ankee uumama waaqayyo sii kennanii nu sodaachista maa uummata isa waaqayyoon tokko barbaadeeti maal jechuudha. Suma dhugaa akka isaan kanaa maalaa jedhan hin hojjettu harka fayyaa qabda miila fayyaa qabda fiiguu dandeessa beeksisan hojjettu. Waaqayyo koo yeroo tokko waan tokko gaa namaaf kennu jechuudha. Amma ani gadi ba'ee birrii ammannaa kennaa siniin jedhu sabskraabii na godhaati na ilaalaan siniin jedha miti yeroo isa dhugaa sabskraabii na godhaati viidiyoo koo amma dhumaatti ilaalaa siniin jedha. Naan hojjedhaa hojii koo na jajjabeessaan siniin jedha. Teessetii harka nagaa dargaggoo guddaa kan dargaggoo cimaa taatee odoo jirtu akkamitti lammii koon jijjiirradhaa ani jettee nu sodaachisuudhaaf miidiyaa biyyattiin qabdi ija jedhamtu irratti baatee yoo isinne kunuunsu battanetti kootaan YouTube saaqadhee sabskraabii na godhaati makiinaa naa bitaan jettu si ilaalle miileena si gashinee uumama waaqayyo sii kennee maaliifi beekamtii koo waaqayyo sii kennee na bara isa kaleessa keessa darban irraanfachuun gadeedha. Isa dhugaa waan seenaa kaleessa dabarsitan hin irraanfatinaa. Kuni wujja waaqayyoos tuqu ija namaas tuquudha. Isuma dhugaa koon siniin jira. Seenaa kaleessa dabarsite seenaarra jirtu. Inni kaleessaa kee isaarraa keetti bareedaa ta'a jechuudha. Kanaaf jiru abbaan qabeenyaa Oromoo meeqa si faana dhaabbataa ture. Meeqatu miidiyaatti si fidaa ture. Meeqatu akkaati waan adda addaa keessa dabartu ammanumallee akkana baatee akka nu sodaachiftu ansi godhee meeqatu jiru. Isaan bira dhattee too namni akkas naan jedhamee waan akkasii kireet naa godhaati akkasitti hojjedhee waan akkasii kana maal abbaa qabeenyaa meeqa jira
an beeksisa oollatteetu beeksisa isaanii isiniin beeksisa jettee beeksisumarraan meeqatu jiru meeqa namichicha isaa harka hin qabne miila hin qabne kanaa gadi hin qabne beeksisa meeqa miiliyoonaan kaffalamaa barkoo sirugaa beeksisa hojjeta bar waaqayyo ko waan adda addaa sii kennu kennaa adda addaa sii kennu faana sii kenna ana haadha eebbaa kennaa adda eenyu naa kenne eebbu koo naa kenne odoo eebbuun koo jiraachuu baatte anaan nan beektan asirratti baal dhufee nufu as suma dhugaa koo nufu mucattii bareedduun kun kennaa koo addaati anu koo beeksisa nan hojjedhan jettanii maallattanii too barri rukuttanii too maal kootu firaashiidhaan kootu beeksisiin jedhaan turre warri firaashii hojjetan warri oomisha hojjetan warri bishaan qaban warri waan baay'ee qaban namarraa duddeet namatti kennitanii gar tokkotti maxxanaa muucayinaa muucoof tabar maalu biraan naagaame mucaa kana mucaa kan sirugaa muucayin maalu settan arga bilbila sanaa barreessaa jalatti dhugaa rabbii kotto eebbu kolaali sirugaa haati eebbu baatee ko nama sodaachiftu bar yoo filette ishiin yuutuubii ko miiliyoona gashaa zeeginatii kon jijjiirradha jetti malee tiiktookii ko miiliyoona gashaa zeeginatii kon jijjiirradha jetti malee ko no makiinaa naa bituu diddanii mana naa bituu diddanii mana naa bitaa hin jettu maa nama nutti kofa shiifta gurbaa hojjedhu fiigiti beeksisa tokkorraa fudhatteetoo bitatta konkolaataa tokko dhaqxeetoo dhaabbata konkolaataa hin beeksiftu giiftii sii kennu isa dhugaa siniin beeksisan jettu maal koo sakandiitti warri beeksisa hojjetan koo kuma duri koo bara durii israa wannoon faa warri beeksisan saantiba 25 fayyinu ko beeksisa hojjetaa turan bara duriitti jechuudha amma garuu sakandii takkatti 50dha bari hojii eeshi kootu yoon yuutuubii isaa akkattee si ilaaluu didan oromoon si ilaaluu dideera sin ilaaluu didne si jajjabeessaa si jaalataa ofuma kee ofii keetti mushuluq jettee isayyummoo as baatee mushuluqii keemmoon hin qaanoftu lammummaa koo hin jijjiirradhu kamaarree jijjiirratte meeqatu jijjiirratte isheen fiiddeetoo miiliyoona nu gashisu siifan hojii jijjiiratte itti miti siifan dhugaa jijjiiradhu dhugaa namni tokko jijjiirateedhaaf maallurraa risas maallurraa dabalas jijjiirattu afaanuma kee qabattee jijjiiratteetoo hin deemtu meeqa jiru koo carraa tossi baase malee meeqa jiru namoota nan beeku yuula angubbaa santuqan meeqatu jiru dheerinaan si caalan jiru bar dhugaa rabbii suma dhugaa kun jira yeroo tokko carraan dhugaa nama baasu carraa ofii sanitti immoo fayyadamu meeqa nama warroonni baay'ee xixiqqoo ta'anii ani immoo kaameraatti mul'achuu hin barbaanne ani isaan didan malee jechuudha jiru bar isa dhugaa uumama keessanitti fayyadamtanii seenaa addaa kam hojjetteeti uumama waaqayyo sii kenneen dheerina waaqayyo dheeressee si uume malee seenaa addaa maal hojjetteetan zeeginatii kon geeddaradha jette uumama waaqayyootti hirkattee ittiin nu affaraarraata uumama waaqayyo nuuf kenneen uumama waaqayyo akkasumatti hoodhu jedhee si badhaaseenii nan jijjiiradha jettee as baatee nutti sodaachifta yoo fidee xiqqashuu si godhe yoo gaafumaati hidhattee too nan jijjiiradhama jettu kan akka waaqayyo harkisaa bal'aadha hojii waaqayyo keessa galii yaadaman hojii waaqayyo keessa galtee waan waaqayyo sii kenneen nu sodaachisini anoo sinitti lafee dhugaa rabbii gaafuma dhageessan galgalan sinii baa maalan godharee kennaa koo ishii kanatu akkan hin dubbanne dhan jalaa dhukkubsatte kennaa waaqayyo nuu kenne kunuunsuu qabna dhugaa kennaa waaqayyo nuu kenne kennaadha jedheetu waaqayyo nuu laate amma bifa kana waaqayyo kennaadha jedhee naa laateera taanan kunuunsuu eebbu koo kennaadha jedhee naa laateenna eebbu koo nan kunuunsaa amma kun bira taa'een kunuunsamte adiif eebbuun iyyuu makiinaa naan binne akkatti raayidiin nukkasitti godhan jenne gurbaa odoo fayyaa farka miila nagaa qabdu yaanis bakka miileena koo kan nagashaanis miileena nagashuu baannan kanaan booda hindoota ta'een dhufa afaan hindii baradheen hindii ta'een dhufa siniin jedha akka yaa lammoota koo yaa babbareedduu takko yoon balleesses immoo afuunaan jedha baay miileena nagashuu baannan baay'aa oromoo na nagartu nageenyi keessa naa baay'atu ciao